carraa kenniif nama baatiriin irratti cufaara jedhu. Isa kana irratti waan gannaan dhiqimsa irratti booda waliin dubbanna. Maaltu jira? Rakkootti dhimma bira. Dugda kee deeffataa jirta. Akka walittullee anatu saajesti si godhe. Galatoomii maal jechuu barbaade dura iftuu mana kee dhufu kootti hedduu gammadaa. Baay'eellee si jaaladha. Baay'eellee si ajaa'ibsiifadha. Yeroo tokko viidiyoo ati kukkuttee onlaayinii gadhiistu baay'ee isaa nan jaaladha nan ilaala. Gaaffii tokko si gaafadhee isaaf deebii naa deebista. Akka ati kitaaba baay'ee dubbistu badheera haasaa keerraa. Seenaa hin beektaa kitaaba dubbistaa. Sanaaf hedduu si dinqisiifadha. Kanaaf illee anas si hordofu. Waggaa jaraan afaan jaraa kana haasoftu akkasuma beektamoo yeroo humna gaaffii natti ta'a. Akkasuma beektamoo beektee taala sanaan haasoftaa akka jedhu akka ati naa deebistu barbaada. Wanta tammoo mana keetti dubbattu kunis waan ta'uu qabu. Akkaataa nuti afaan kanatti baruu qabnu nutti maarta waan ta'eef otoo amma daqiiqaa 5 nuu kennitee haasawaa asirratti nuun jettee waamee kanurraa argita. Annaloonni koo gara Shawaati. Egaan beektaa akkamitti akka guddanne ani amboodha giinchitti dhaladhee hin jiru bakka. Almost waluma keessa gaggashinee taasifnaa. Carraan akkanaa yeroo argamu immoo akkaataa nuti afaan keenyatti caalatti qulqulleeffannee taasifnu haala nu mijeessa waan ta'eef waan gaariidha. Hin jibbuuf jaaladheera. Hedduu galatoomii deebii immoo kanaa deebistaa qaba. Na hedduu si jaaladha galatoomii jabaadhu. Keessumaayyuu yeroo baay'uma kan dagachuu dadhabe waan ati karaa TikTok kana dabarsite keessa waa'ee fardeen adawaa waa'ee wasanuu didoo waan qabsaa'ota baay'ee maqaa dhufteen itti nu dhiyeessaa ture. Eessumallee akka argatte hin dhabeeyane waan akkasii yeroo dubbistu kitaaba isaas nutti haala garaagaraatiin nutis baruu barbaadna waan ta'eef yookaan immoo viidiyoo akkasii deddeebitee eegaan piroofaayilii keerra yeroo 2-3 galee ilaala. Jabaadhu siin jedha sun dandeettii kee agarsiisaa kitaaba garaagaraa akka ati dubbiste seenaa qabsaa'ota hedduu akka ati beektu agarsiisaa waan ta'eef jabaadhu siin jedha yaada koodha eegannu fee kana dubbadheen deemee si hordofaa ammallee deebii koo garuu naa deebise baay'ee beekuu barbaada yeroo hundaa waan an beekuu barbaadu waan ta'eef dhumarratti immoo anis ilaaluu barbaada waan ta'eef warran keessa mammaki kana keessa mammaki kana qabattee ta'e. Maalidha beektaa ani dura waa'ee afaanii wahii gara Shawaattiidha guddannee hin beektu jettee irratti sirriidha uummanni keenya Oromoo waluma keessa mammakaadha kan inni haasa'u. Nuti illee akkanuma guddanne akkaaleen jedhetti jedhaani warri miidiyaarra yeroo dhageetti walii qabnutti wal dhageessisnee wal barachuu qabnaadha. Inni kaleessaa dirqamadha. Wal sirreessaa haa dhufnu jechuu barbaadetanii. Ammoo inniti afaan jaraa hin dubbattaa hin beektumoo beekuma akkas gosoota irratti ani gaafumaan akkasitti silkii banee fuuldura kaa'uudha. Dubbiin sun qilleensa irraa natti yaanamu rabbi kiyya sammuu keessa galchaa hin beeku. Kanuma hin beekneen silkii fuuldura qaba. Akkanuma haasawee gala. Afaan qomcochii hin beeku jechuudha gabaabatti. Akkanuma nan dubbadha jedhee murteessinaan naa dhufa iddoo ta'e kanadha hin beeku jechuu barbaadetan isa dhugaa dubbachuuf. Amma sammuna kana halee atiin beektaa yooniin waan baay'ee dubbachaa ture irra irratti deebiin deebisaaf jedheen na jalaa dhume afaan isaanii. Waan tokko irratti waliin galu. Waan tokko irratti waliin galu. Yaada kee ammaa keessaa. Ayyee jedhe. Afaan Amaariffaa perfect gootee haasa'uun si fayyada. Na fayyadaan akka kan gootiitti tokko. Maaliifan siin jedhe? Warri dhufanii Oromiyaa keessa safaran yeroo darbe marii jarri mari'ataa turan yaadatta yoo ta'e nuti warri dhufanii afaan Oromoo baran jechuudha. Wallagga keessa qubatanii afaan Oromoo loqoda Wallaggaa wajjiniin sirriitti baratanii yeroo roorroo wayii kaatu nuti Oromoodha.
jedhaniitu afaan sanaan gowwoomsanii bira darbaa turan. Oromoo keessa ta'aniitu faannoo gurmeessaa turan. Akkam godhanii kan jarri hojjetanuuf saba jaraatiif karaa kamiin hojjetu? Karaa afaan Oromootiin. Loqoda sana waan beekaniif. Oromoonis hin shakku. Ati amma Amaara Wallagga keessa jiru loqoda Wallaggaa aasaa yoo ta'e baree aasaa yoo ta'e Oromoo sitti fakkaata. Jeequmsi wayii ka'ee yoo itti dhufte loqoda Wallaggaa haasa'ee si bira darba. Garuu inni diinaaf hojjechaa jira waan biraa. So atis afaan Oromoo afaan Amaariffaa perfect ta'e yoo beekte afaan Amaariffaa beekuu qofa osoo hin taane loqoda jaraa loqonni koo jambarra kan biraadha. Afaan Amaariffaa keessatti kan Gondar kan biraati. Isa sana wanti kilaasii isaa waliin yoo beekta ta'e jara fakkaattee Oromoodhaaf hojjechuu dandeessaa jechuudha gaaf tokko si galee. So dirqama Oromoodhaaf waan gaarii hojjechuudhaaf afaan Oromoo qofaan hojjetamuu danda'anii jedhu sun na biratti kufaadha. Ati afaan Amaariffaa kan jaraa sana yoo beekte garee jarri mari'atan keessa galtee Amaara fakkaattee odeeffannoo jarri walii dabarsan fiddee Oromoodhaaf oduu dandeessaa jechuudha. Namni akkasitti hojjechaa jirus jira Oromoo ta'e sii galee. Guruupii qabu jarri Telegiraamii irratti, Waatsaappii irratti, maal irratti Amaariffa jaraa sana sirriitti bartee loqoda jaraa sana sirriitti bartee wanta jarri jedhan fiddee Oromoodhaaf yoo qoodde hojii guddaadha kun. Akkuma jarri Oromiyaa keessa ta'anii afaan Oromoo dubbachaa Amaaraaf hojjetanuu jechuudha. So yoo dandeesse atis bari akka jaraatti hin balfin jibbuun hin ta'u. Afaan jaraa dubbachuun hin barbaachisu jettee ofirraa dhiibuu, ofirraa fageessuu Efreem Raffii Bannaa. Dhukkubaadhaan amaanan dubbachiise. Innaa ani amma fakkeenyaaf baay'ee koomentii ilaalee inni kolfa koo qabachuu dadhabaan jira. Anyways iftuu koo Aleeks hunda keessanuu iddoo isin jaalladha fooloo isin godhaa nagaan baatiriin keessa narratti cofee waan ta'eef. Galatoomii anillee nullee si jaallanna. Ani amma qabsoo irratti miidhameen ciisaa jira. Kooseen argaarta. Maamni si jalaallee jechaa jira. Qabsoo irratti miidhame nan rukutame. Oromoon nama hin dhaga'u. Kana rakkoonsa. Dhagaa. Sin amanu. Oromoon dhagaa si haa nyaachise Oromooni. Maali qabsoo siree irratti miidhamtee maali kolkolo. Qabsoo maali si miidhe? Si Taaptaap godhaa ijoolleen. innaan jedhanii erganaan jedhanii. Jechuun jirta jira dhugaa waaqa. Naaf jira. Akkasittiin loqoda afaan Oromoo gaafa dogoggorrus wal barsiisaa yoo danda'ame. Ilaa maalidha beektaa alee? Aleen anama fakkeenya maalin jedhee yeroo nu barbaachisu afaan keenya qofaa kaasa'uu qabnudha. Si gala wanti jechuu barbaade garuu dhimma afaan qomcee kana barate irratti ani mana barumsaa keessatti jeequutu ture. Isaan amma jechuun asirra kanatti amma baay'ee akka ajaa'ibaatti nan jeeqa dhugaa waaqachuudha. Sirba afaan hordofaa garuu walaloo kana taphanan jaaladha. Barnoota na osoo ta'an akkanumatti inni iddoo ta'e na arfaa jechuudha. Ammoo keessumaa yeroo barnoota Ingiliffaa fi afaan warra qomcee kanarra geenye gudii baani. Hin baradhu nan baa yoo tumna dhukui keessumaa yeroo kan qomceerra geenye maal goonaaf taashinitti eegalla waan ta'eef kanuma mataan na dhukkubneen kootii mataa irra buufadheetanii maaliin godha laalga. Maaliifin akka jibbullee hin beeku beektaa? Maaliifin akka jibbu hin beeku? Egaa waan ta'e maatiinis waan odeessaniif na dhadhagaa waan ta'eef amma fakkeenyaaf hin jiraamte akkasitti inni irratti barreessan hin jiraamte akkini gadi gombisee lafa kaayisanii maaliin godhaa mataan na dhukkubseen akka darabbisaa gadi gonfamee ta'a.
Sirri kuma rabbiin sireen jedha. Egaa karaa fa'aatiin jibbinsa kana nan qaba maaliif akka ta'e illee hin beeku. Akkasumallee jechuun kan nama saboo jechuudha. Saba sanallee nan jibban. Sababa addunyaa kanarra malee natti hin danda'amu beektaa. Awwaanni kun dadhabbina sammuu jechuu dandeessu. Kun amma Efreemsiifa kanatu afurri rukutamaan qomteedhaan iftuu rukute keessaa ifatamu jechaa jira. Paaster Efreemiin galchisiifa kanatu. Asala jira. Efreem hambisaas jira. Lakkoofsi tokko barreeffadhuuti argadhu garuu dhugaa akka jibbinsi warra qomceena keessaa bahu naan kadhatina adaraa waaqaaf lafaa eena warra keessaniif hin qabee. Naan kadhatina. Siifa kadhatu lakkee waanuma tokko tokko irratti siifa kadhatu tokko funyaan kee kana immoo si hojjechiifna si waanuma ta'e goone walitti buusnee nuti. Maal naabucha nabanki furuuti maal taati? Sheega maal jechuu Alex? Nagaadha isin? Nagaadha. Dulloomne nagaa maal turaa? Dulloomne dhumne nagaa maal turaa? Lama kooti immoo nagaa qabnaa. Maaf hin dulloomtu halkanii guyyaa akka isaa tokko haasaan kun nama dulloomsa. Ijoo warra ammaa micaan amma seenee dhufee dubbachaa jiru kun warra lamaan keessa nazararsa kun amma sintu mirga keessa falmachuu sintu garbummaa yeroo galchaa jira namni dubbatina sinin hin jenne ofii caallatanii taa'aa jirtu. Amma ni waan si gaafadde ibsisa namni. Ibsuuni mana oomsaatti jechuun turte jechuun turte warri mana oomsaatti nama jeeqan immoo warra barnootan jaallanne hidhaawee dur akka leeksifaa gidduutti isheen maleeksi. Na duru warra barnootan jaallanne sobee wayitii amaariffaan barannu dhee. Naaqabi innatti amma naaqabi akkuma kakkoo qabaatu turte. Innaa warra wayitii amaariffaan jaallanne jechuudha. Warra reedii amaariffaan jaallatan miti. Amma boqonnaa booda amaariffaan jira. Egaa afaan oromoo kana ale koi maarree si dabaree hin haasofnu. Isaanii wale bari ijoolleen keenyan dhumarra waan jiru nan laalaa maal sin galche amma jedhati jedhe saree koo garuu innaa fi qo'insi galmooftee jirti jedhitti murate. Maalati yoo heersanti 80 amaariffaa softa waan kiyyetti. Yoo mena amma sitti sin jechaan jira bar amma sin jechaan jira itti fufi bulloo ko. Ara bulloo miti. Ara okay sadi. Kutaa shanaffaa yaa maarfisa obii jalqabuu fi maarii dhumarratti gulaalika. Kutaa shanatti yaa maarfisa jalqabaa isaa booda boqonnaa baadeefaa gaafa ol deebitu boqonnaa booda amaarfa jira sababiitiif ol hin deebinu dhama. Pireedii lama taasistee guddaachuu waan galte kun amaloota warra barattoota jeeqotaa jechuudha. Iftuun ishee kanadha. Achuma nama arfaa jiru wal hojjetti. Noollee gama arfaa siloo kee qabnu jechuun amma Aleeksii Tigireen qubattee jirti Lubbaabor achi bare Ingiliffii immoo afaan dhalootaa Akkana nama waaqayyo. Ingiliffii afaan dhalootaa isaadha. Amaariffi immoo bakka Tigireen achitti ammati Wallagga keessatti afaan oromoo waranii akka sakkeetti informationii fiduutti. Meera Tigiriffaan itti bartee information ittiin nu fidaa turte. Maal simbiran fidaaree naannoo kootti ittiin hojjetaan tureen. Maal ittiin hojjetu? Moo gurbaa sagaafa postii sana kaasee shuggutiin seeree fiduu waameen dhagaan. Isa fidu? Bibira dhaabbata jiraachuun barbaada. Harrayyuu kan mataan si dhukkubaa jiruu fi harra namni ta'e tokko gidduun postii postataa turte isa dhufee siree beedeen shakkaara. Ana sareen ati maalla goote yeroo ta'e maal ta'e beektaa iftu. Egaa nama wannidha ale dubbii kee afaan hin qabe lamaan keessan garuu wanniin tokkitti sandaaboo eessatti suura waliin kaatanii asumaan ishii kanan gaaffii ale Sandaaboon yeroo ta'e wanti jennaani maa inni
Keeka wayii dhiyeessinaan nama jaaladhu. jimma tuqxee jedhanii dhukkeen irraa kaasaa turan. Sana booda bakka tokkitti natti heerumsiisaatii nageenyaa bu'uu jedheetan poostii godheennaan fidanii walitti naa hidhan suuraa. Maasha Allah jedheetan fudhadhe bakka ammaan. Bakka tokkittiin baqqaan immoo iddoo lamatti himamuu dirqama iddoo lamatti gaara amma afaan Oromoo jidduun galchitaa afaan Oromoo jidduu galaa dhumaa fi jalqaba irratti immoo afaan qubtee dirqama gala. Bakka tokkitti natti heerumsiisaa erga jettanii bakka. As bakka jedhu. Lakkisaaf jechaan jira bakka. Isheen barsiistuu barsiisaa Amma akkanasitti hojjechaa jiru irraanfatanii. Ayyaatti fufi yaade. Akkasitti guyyaa ta'e tokko namni wayii qarshii gargaarsa maaliif warra kana firii viidiyoo jechaan jirtu fireemii fi addisu maaliif weeranii ta'u viidiyoo abaa qarshii gargaarsaaf walitti qabame wayii. Addisuun akkasitti iyyuu nama mirga isaa falmachuu hin dandeenyedha. Osoo inni sun viidiyoo irra Siifa waa keessa laallattii fete yoo ta'e jiru waan akkasii. Iftu tartiibaa qabaatu. maaliif akkas ol goona? Konkolaataa. Isumaan jedhe siifan tuquufe. Siifuu maanni wanni qabadhaa kan siniidhu. Konkolaataa Sumaaleen keessa guuteen godina. Alee mataa filan. Tole. Gabaa kam isaan fakkeessinaa qocii qaccacceetti wal jalatti wayi. Bakka nama gurguddaadha kanas jiru. Nuyi nama rifeensa adiin qabu rifeensa lama baasee dhabdu keenya iyyuu. An qaba dhugaa waaqaa qaba. Kanaaf akka nama gurguddaatti haasofna. Yeroo ta'e amma Efreem asitti kan inni basaasuu dhufe yeroo ta'e namni wayii qarshii miliyoona 1.9 wayiitti kenname gargaarsa uummata dargeetiif. Achii booda qarshiin sun qaxam hanyi godhe namichi. Hanyi godheeti malee qimse bara. Jennaani ani immoo nan dandeessisu beektaa. Era qarshii sana deebisaa hin jedhe gaa eree ammaan qabatinedha. Isuman jedhee maxxansa sitti maa jira. Qarshii sana deebisaa qarshii uummata hongee rukuteef kenname nyaattanii ittiin sargii godhattanii jedheetan suuraa isaa wajjin maxxansa namichicha nyaate. Achi lafuma jireenya kootii dhufee bilbilanaa bilbilee dammanaa fidii qottu jedhe. Shishireen damma fuudhee dhaqqeen dhuguma damma bitata seetan. Shuggutii abbaa 12 baasee asitti na kaa'eet hinkaastama hinkaastuu jedhe maxxansicha. Antee akkamittan hin kaasureedhaa kunoo tuuti dhaaltu diilet jiraachuun barbaada. Isa sana. Indee kadde. Isuman jedheetti dubbadhee sitti dubbachaa raaman. Indee akkamittan hin kaasu jiraachuun barbaada kunoo ofuma keetii diileet godhe. Bilbila kootti kennee lafa poostichaa baneetan ofuma isaatii diileet irraa godhe. Nan balleesse. Utuu si ta'e. Farda faalte. Farda faalte. Jechuudha. Balleessuu keessa baatee farda faalte. Biyya keessanii farda faaluu isaa faalu malee. Jiraachuu waan hin barbaaduuf ani gaafa. Baramaa keessatti si ajjeesee deema yoo ta'e si ajjeesee adeemu. Nuyi immoo reeffa kee dhaabbiirrii buufnee biyyatti si ergina maaliif kaaste? Utuun gaafa sana balleessuu baadhee ofii fanfadaawwan asirraa sirbi tabboleessa koo. Awwaalchi keessii bareechina ka. Tokko immoo ciisee garaa jiriinnaan dooyee ati rasaasaan duute bar. Afachaa alee miidhama kee kana dhugaa uummanni irratti hirmaachuu qaba. Isaan konkolaataa keessa jiran kun isaan dubbadhaa meesin. Tufanii naaf. Kottaa nageessaa manaa kimee konkolaataa sana. Nagaan si ni haa ta'u. Akkam naguma. Nageessa bagana gaan dhufte. Jirra naguma. Jirra. Maali konkolaataan
Kakana caale nun deemtaa maal? Inni moonaan akkamiin aan jedha. Ni moonaan hin jiru. Naguma keessa miti yeroo baay'ee yeroo tokko na jalaa baddanii turtanii isinin beekaayyuu hin baddannu gaa. Naguma miti sababa tiktokiin gubatu. Tiktokii koo na jalaa gubaniif. Kiyyallee akkanuma aleeksitu gadi ciraa kan kiyya immoo kanaafuu dhibamee taa'ama qabsoo irratti hin miidhamedha. Hojii isaatiif waan dhibameef yeroo torba aleeksin irratti ciraadha ture. Ciraadhuma wanni keessa jiranitti fakkaate ta'e isa akkas gochaa ture jechuudha. Tiktokii koo narraa gubanii waan an balleesse hin beeku. Achi ani immoo wanni fa'aa gootu beekama. haaraan jaarsaa miti isiniin sii jedhi. Aniyyuu bakka seen qaanaa jira. Nama dargaggeessa bakka nuuf qimmiidhu dhabee rakkachaa jira. Maal asirratti barra Teessoo gaafa miiddaree ibsii tokko hin baatu ammoo. Teessoo miiddaree ammoo ibsii tokko iyyuu hin baatu hin jedha Aleeksina. Arraba ishee bichaa ati anuma rindeessaati. Ati anuma irratti itti anuma waa dubbatu. Maal seetaa? Obboleessi kuyya tokkollee kan hangafichi koo isinii naan jedhee beeka gaafa wayi isinis isin naan jedha jabeessaa. Ani dhugaa waaqaa dhiifama naa godhaatti waan Na beektaame maal nimoonaadhaan na beektaame maal taate? Diitu. Nimoonaadhaan na beektaame. Tiktokii nimoonaa jedhamuun na beekta ture. Maal? Isa biraatiin na beektaa na jalaa gubate. Maqaa keessa nan beeka achiin. Nan beeka akka achiin ta'e akka maqaan keessa nan beeka. Ijoollee baala. Hindi damcaan. Haa jettuuti bakka akkuma fe'e. Maalti sirba yeroo walaloo yeroo nama asirratti taphachaa ture yeroo hunda dhiyeetii gooti sirba kiyyaan sinin beeka dhugaa nimoonaa sedhuuni keessumaa isaa wanni irratti keessa na dubbisee turtan waa'ee odaa bala bir'atu kan jedhee taphate tokko garuu yeroo kan warra qomcee waraabe hin gootaniin duwitii hin gootanii sodaatan fakkaata jira kana. Isiniin itti taane. Isiniidhaan jalga Qomteen jaallatu. jara keen gon ba'anii. Qomteen jaallatu maaltu ture jeetaa? Afaan qomchee nan beeka. Dubbisuu hin beeku dhuguma amma barataa jira. Maal agara Itoophiyaa maqaa kee jedhi maal barbaade? Si actually afaan Amaariffaa kana nan beeka magaala keessa waan wanni jedheef saniin ala barreeffama isaaniin dubbisuu beektaa dhageeffatus hin fedhu waan baay'ee afaan garboonfataa waan ta'eef garuu akka afaanitti rakkoo hin qabu afaan akka garboonfataatti itti fayyadaman waan ta'eef baay'ee of irraa xiqqoo wanni jedha. Gaafa namni sirrii dhufe garuu nama sirrii faana. Sinumtiyyuu afaan barta yoo ta'e rakkoo qabu garuu dubbisiina ajesin jallisa waan ta'eef qubii ta'a. Akkaafin goota mana jiraanaa gurguddaa fa'aa kun mana jalaa qabaa jira neetworkiin. Tokko illee uummanni dhugaa waaqa. Hin dubbisina ajaa'ibti. Maalidha beektani nimoona maqaa keessanii inni si waama nimoona amma kalaalaa beektani afa qubichi akka kotteen harreellee sirrii hojjetaan iddoo tokko tokkotti amma jajalloodhaan baay'ee qubichi dhugaa waaqa dubbachuuf baay'ee jallu amma yoo amma akkasitti hin ciisanii kan dubbisa yoo ta'e cinaachallee sin jallisuu danda'a ijallee sin jallisuu danda'a waan ta'eef yoo akkanumatti afaanicha kan bartan ta'e rakkoon garuu hin dubbisina dhimmatti hin godhatina obbo nimoonaa dhugaa ishii kanarratti. Dhiifama ganni kuni yaada mataa kiyya sini himaa jira. Otoo dhiisan rakkoon qabu yoo bartan garuu rakkoon qabu dubbisicha dhiisa. Hin jedhin akkas hin jedhamu.
Maal ta'e Aya. Nagumaa mi garuu isin Oromoo. hin jedhe bira. Baga jiraattanii Oromoo ko. Efreem maaliif kaameraan bannate? Rafeeraa fida. Aleeksii kana doorsisuu dhufeeni malee ni banee deebuu nan danda'a kanaan malee. Maaliif doorsistaa? Namichi kana yoo doorsisee madanaa ta'uu deetti. Na sodaata. Aleeksi maal si doorsisaa? Na sodaata. Boon ni moolaan dhalatti. Doorsisee malee hin ta'u. Sodaachisuun gaariidha jettee himu. An shukutii malee waan biraan sodaadhu. Asii gadi dhugaa shukutii. Taataa guddaan. Tiiktookii qubata. Aleeo. Tiiktookii qubata. Amma sinii jechuudha sa'aatii. Amma shukutii sin garsiisu? In qubata tiiktookii. Sodaannu nooma. Mee garsiisi. Ganama kaarri gadhee kaana. Garsiisi. Biyya keessa hin jiru maal godha?